tole hordoftoota koo nagaa waaqee gooftaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii galata gooftaan nagaa kooti isinis baga nagaa keessan taatanii jechuutan barbaada tole gaa guyyaarraa waan isinii qabadhee dhufee keessuma mataa bifa gadhiise mataanii karaa garaa bifa gadhiisuu danda'a karaa tokkoffaa mataawwan kan luucceessa jennu akka fermiifa akka qibaatota online kanarraa kiriimota ta'an dibachuudhaan kiriimii keessuma mataawwan kiliriisaa gadhiisee mataawwan damee biqilchuu fi damee biqilchuurraa kan mataawwan yeroo hundaa ciccitu akkasumallee kan haphatu akkasumallee forooforii kan qabu jechuudha isa kana sadan kan ta'u keessuma mataawwan bifa gadhiisee bifatti akka deebi'u kiliriisaatti akka deebi'u daayimenjii kan ta'e jechuudha akkasumallee immoo mataawwan keessaan haphatu akkasumallee mataawwan damee baasanii forooforii qabanii isaan kana egaa wanta nama isinitti argisiistu kuni tariitii foolii waan qabuu fi fooliinsaa isin jibbisiisuu danda'a waan tokko immoo wanti qorichumtillee yeroo akka nu fayyisuu barbaannu amantaani waan qabuuf fayyuu waan barbaannu fudhanna waan ta'eedhaaf mataan keenya kunis akka fayyuu barbaanne wanta kana torbanitti guyyaa lama warri torbeetti guyyaa tokko miiccattanii guyyaa tokko otoo godhattanii bareedaadha waan manuma keessatti argamanii waan mana keessatti malee waan keemikaalota qabu miti yeroo hundumaa namoota irraa fayyadamanii fi kurraa fayyadamee ilaalanii isinii fi dhiyeessa jechuudha kun akkuma argitanii qullubbii diimaadha qullubbii diimaa jechuudha kuni sunqoodha kuni qurunfullii qabaasiiti roozmarii kana immoo wanti isa gogaa sanan qabaan ofuma kootti dabaluun barbaade so kanoota warroota kan akka jiraniin walitti affeella daqiiqaa 10 fi kanaafiyyuu hunduma isaa walitti naqee maal akkan godhu sin argisiisaa jechuudha hordoftoota kiyya isa dura garuu anan siniin jechuu barbaadu wal jajjabeessuu aadaa godhannu walii fi karaa tiktokii ta'e karaa yuutuubii ta'e illee yuutuubii subscribe gochuudhaan akkasumallee immoo tiktokii follow gochuudhaan utuu wal hordofne waan nama fayyadu malee waan nama miidhuu akkan hojjennee isinis argitaniittu xiqqoo ruuziitti dabalaa jechuudha ruuziin baay'ee vaayitaaminoota mineraalota of keessaa qaba xiqqoo ruuzii ilaalee bicuushee dabalaa itti dabalachuu dandeessu maankaa lama kan ta'u itti dabalattanii bareedaadha akka kana naa ta'ee jira bishaan nan danfisa daqiiqaa 10 bishaan nan qabaatu waan ta'eef bishaan danfisee nan qaba daqiiqaa baay'ee kana jiran ture so bishaanani xiqqeessee malaalee tan safara kan hin qabne wanti man godhaa jira xiqqeessee mananii itti naqaa so sababni kiraasitti qabsiisan jira kuma beeku kokorii daqiiqaa 10 danfisee walitti deebina hordoftoota koo እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ብርሃኔ እግዚአብሔር ነው መድኃኒቴ ጨለማ ከብርሃኔ ከላይ አይደለ ፈርፍና ኩኖቴ አክስትና ደንፋ ጅራ jechuudha obboloota kiyya so argitanii akkatti bishaate daqiiqaa akka already daqiiqaa 10 ta'aa jira daqiiqaa tokko ta'ee walumaan calallee antanaa jenna jechuudha calalla walumaan kunooti obboloota koo calalee hin jiran kanadha jechuudha keessaa bahee waan kanaatti bishaatee wanti ta'eera
bishaan isaa kanadha. Maaliif harka tokkoon calalaa wanti gochaa hin dandeenye kani calalee ka'ee sin argisiise jechuudha. Inna daqiiqaa 10 keessatti baay'ee akka mulluutti bishaatee jira argitanii ta'e. Kun ndawum gatuun saallee nama marara. Shunkurtii firee lamaan godhanii sunqollee xiqqoo itti baay'iseera. Soo kanaaf yoo maal gootu seetanii amma qibaatota kana akkuma argaa kan jirtanii kun qibaatii kokonaayitii akkuma isinitti oriijinaalaadha jechuudha. Amma keessa buusee argitaniittu kuno qibaatii kokonaayitii amma kanaan keessa buuse baay'ee keessa hin buusne adda jiru kan argaa jirtu. Baay'ee bareeda akka ta'u nama kanallee ittiin dabalaan zaytii fi zayit kokonaayitii makana qaba ittiin dabalaa jechuudha. Kuni erga qabbanaa'ee booddee mataa keenya keessa isaa dibnee isaa booddee maasajjii daqiiqaa 10 maasajjii goona. Daqiiqaa 10 maasajjii erga goonee booddee erga feestaalee namni hin beekne hin jiru feestaaleetiin mataa keenya shiffin goone hine irratti yoo shaarbii kan hin fayyadne yoo qabaanne jechuun kan mataa hidhannaaf ta'e safuun itti qixxeen goone sa'aatii 2 guutuu tursiisna. Sa'aatii 2 erga turee booddee mataan keessan sirriitti ho'a jechuudha. Na'a feestaaliin sun mataa bulluqsa. Isaa booddee wal nyaatinsa gahaa godha. Isaa booddee mataa bareedaa ta'a. Shaamboodhaa fi kondiishinarii liqliq goone qibaatii nuti tasmaamuu qibaatii jechuun ciqaa qibaatii ta'uu danda'a. Kanumallee immoo maqaan isaa qibaatii fasaashii ta'uu danda'a. Isatti dibannaa jechuudha. Na shittaa san sodaatina. Yoo shittaa san sodaattan umarratti loomii cuunfaatii bishaan keessatti erga kondiishinarii gala qalqalxanii booddee loomii bishaanitti loomii gadi cuunfaatii isaa booddeetti laqallaqaa dhiisaa. Tokkoffaa loomiin foroforii akka balleessu asumarraan faangasii illee balleessa. Foroforii jechuun baay'ee faangasiidha jechuudha. Isaanis hin balleessa waan ta'eef loomiin asiidiidha. Baay'ee loomii baay'isna osoo hin taane maankama tokko kan taatu maankana tokko kan taatu loomii bishaan safuunee bishaan keessatti goone isaan mataa keenya macarrashaa irratti laqlaq goone shittaa shunkurtii sanaaf ruuzii fi qurunfullee akkasumallee wantiin illee shittaa hin qabani. Ruuzii fi shunkurtiin ruuzii fi qurunfulleen homaayyuu shittaa hin qabani. Roozmariinis shittaa bareedaa qaba. Yoo sodaanne dingata kan shunkurtii shittaa yoo nutti hin tolle yoo ta'e isaatiin laqlaq godhadhaa. Isaatiin laqlaq goone qibaatii keenya itti dibannee bakka 2 bakka 3 yookiin bakka 4 yookiin immoo quxuxurooshiitti bakka 3 tirree quxuxurooshii isaa gadam yoo goone intinaa jennee yoo akka wadarootti miccire baay'ee mataa bareedaa nuuf ta'a. So itti fayyadamaa obboloota keessaniif sheer godhaa. yuutuubii koo sabskiraayib naa godhaa. Akkasumallee immoo tiktookii koo fooloo naa godhaa. Obboloonni keessanitti fayyadamanii torbanitti yeroo 2 warri torbanitti yeroo tokko mataa keessan miiccan torbanitti yeroo tokko kushinaa madaamii keessa argattu itti fayyadamaa. Waan kana gootaniif galatoomaa. Turtii gaarii.